WhatsApp waan haaraa qabatee dhufee jira. Baga gammaddan amma boodan suuraa abbaa feetanii ergitanii sagalee abbaa feetanii ergitanii namni isin bira jiru dhiisi isin ka ergitan irra deebitanii arguu hin dandeessan jechuudha. Settingii yeroo dheeraaf eegaa turre jechuudha. WhatsAppin gadi nuu dhiisee jira. Namoonni settingin kun isiniif gadi hin dhiifamin. WhatsApp keessan haara'oomsa update godhaa Play Store keessan irra galaati update godhaa WhatsApp keessan jechuudha. Settingii akka nama gammachiisu jechuudha. WhatsApp appii tokko soo hin fayyadamin jechuudha. Photo namaaf ergitan akkasumallee suuraa namaaf ergitan waanuma barbaadde kan namaaf ergitan jechuudha. Hincitii ajaa'ibaatiin akka isinuu irra deebitanii arguu hin dandeenyetti namoota isin ergitaniif san qofatu laala jechuudha. Akkamitti akka itti godhattan amman isin argisiisa. Nagallee hin daganne akkam nagaa jirtu baga irra deebin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe gochuu maatii keenyatti dabalama akkasumallee gara page Facebookaatiin Oxygen Media Network follow godhuu hin dagatina. Amma kallattii mankara baromsaa isin dabarsa. Nafana bu'a. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale WhatsAppin settingii haaraa gadi nuu dhiisee jira. Settingii suni maali? Maaltu keessa jira kan jedhu bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Jalqabaa kaafnee hanga dhumatti kan waliin ilaallu ta'a. Kan isin irraa eegamu viidiyoo kana seeraan hordofaa. Settingii kan itti fayyadama nama hundaa'u ni barbaachisa jechuudha. Waan namni hundinuu jaallatu, waan namni hundinuu barbaadu jechuudha. Maal kan jedhu immoo waliin ilaalla. WhatsApp keenya keessa seenne waliin ilaalla. WhatsAppin isa kana yeroo tokkoof keessan seena. Sana booda WhatsAppin keessan haala kanaan isiniif bana jechuudha. Hiriyoota keessan namoota WhatsApp keessaa qabdan haala kanaan tartiiban isiniif fidaa jechuudha. Amma settingiin haaraan gadhiifame kun maal jettanii gaafii kan isinitti ta'illee jechuudha. Fakkeenyaaf mee amma nama tokko irratti cuqaaseen isin argisiisa. Isin haaluma kanaan fayyadamtu jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf isa tokkoffaa kana haasan ka jedhu kanarratti nan cuqaasa yeroo tokkoo fi yeroo irratti cuqaase WhatsAppin nama fakkeenyaaf haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha. Amma namaaf waa erguu deemta fakkeenyaaf nama kanaaf footoo yookaan sagalee godhuuf deemtanii jechuudha. Yeroo an sagalee nama kanaaf qabu maaltu akka uumamu walumaan ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma mallattoo makaraafoonii kanarratti gadi qabnee sagalee namaaf erginaa jechuudha. Fakkeenyaaf kallattiin akkuma argitan deemtee jirti jechuudha. Fakkeenyaaf duraan haala kanaan namaaf erginaa jechuudha. Amma garuu qubaan gadi qabdanii hin haasotan istaayilaan isinitti argisiisu kanaan namaan haasotan jechuudha. Mallattoo makaraafoonaa kana quba keessaniin qabdaniiti gara fuulduraa ol harkistan jechuudha. Karaa iskiriina mataa gubbatti sana booda harka keessaniin gadhiiftanii akka bilbila iPhone'itti itti haasotanii jechuudha. Amma haasotanii geessitanii jirtanii jechuudha. Yeroo haasotanii waan barbaaddan haasotanii geessitan maal gootan jechuudha. Gubbaa kana ol dhuftanii jechuudha lakkoofsa tokko kana ni cuqaastu jechuudha. Wanti haaraan dhufe amma duraan lakkoofsi kun hin jiru. Lakkoofsa tokko kana cuqaastaniitti seendi gootan. Fakkeenyaaf gama jalaa kana seendi yoo gootan itti kuttii jechuudha. Nama san bira dhatti jechuudha. Kanaafuu isi seendi osoo hin goone maal gootan jechuudha lakkoofsa tokko tana cuqaastanii jechuudha. Lakkoofsa tokko kana gisee isin cuqaastan wanti isin haasottan tun bifa barreeffamaatiin deemti jechuudha. Inuma hin mul'attu isinillee irra deebitanii dhaggeeffatuu hin dandeessan. Namni sunillee taraa takkitti qofa irra gadi cuqaasee laaluu danda'a jechuudha. Mi'a nama waan haasee kana hundaa'u seendiin godhaa akkamitti akka achi hidhattu bilbila hiriyaa kiyyallee of cinaa kaayetiin isin argisiisaa jechuudha. Argitanii amma asirratti garaagarummaa isaa kan reefuun tanaa raayitii itti godhee sagalee isallee dhaggeeffatuu ni dandeenya. Kan amma argitanii amma voice jedheetuma jira garuu sagalee ta'uu hin beeka. Amma asirratti lakkoofsa tokko jedha yoo irratti cuqaasillee deebee dhaggeeffatuu nan danda'a hin danda'u. Nama sanii sirritti dhaqaa jechuudha. Footoolee mee fakkeenyaaf akkamitti akka itti namaa ergitanii isin argisiisaa jechuudha. Hordoftoota kiyya sirritti hordofa. Footoo gaa WhatsApp irratti namaaf erguu ni beektanii mallattoo tanarra cuqaastanii jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa. Gaalaarii ka jedhu keessaa footoon ni filannaa jechuudha. Amma footoo kiyya nan filadhaa jechuudha dhaqeeti. Ani amma kun akkuma argitan gaalaarii kiyya keessa seeneetiin jira. Footoo kana filadhu mee amma fakkeenyaaf footoo makanan filadhaa jechuudha. Yeroo footoo kana filattan isinillee haaluma kanaan filattu fakkeenyaaf footoo kanaan amma akkuma argitan filadheetiin jira jechuudha. Eegaa footoo kana filattanii haala kanaan isinii dhufa. Seendiin gootan asirratti illee amma seendi jedha argitanii jala kanatti seendiin gootanii jechuudha. Maal gootan yoo feetan asirratti barreeffama barbaadanitti barreessitu jechuudha. Fuuldura isaa lakkoofsa tokkotu jira. Lakkoofsuma kana cuqaastu jechuudha. Yeroo isin lakkoofsa kana cuqaastan haala kanaan gubbaa kanarratti photo set to
view isinin jedha jechuudha haala kanaan jechuudha amma fakkeenya fincitii ta'ee jira wanta kana takka namni argu hin danda'u jechuudha akkuma footoo irra tuttaniin lakkoofsa fuulduratti isiniif baa lakkoofsa kana irratti cuqaasuu jechuudha yoo lakkoofsa kana irratti cuqaasuu baattan isinillee irra deebitanii ilaaluu ni dandeessan namoonni biralleen kan isin boodaan dhufee bilbila keessan harkaan fuudhu ilaaluu ni danda'a jechuudha kanaafuu maal gootan lakkoofsa kanarra ni cuqaastu sana booda haala kana yeroo inni isin dhufee jala kanatti gadi buutanii seendi gootan nama seendi godheetiin nama saniif ergaa jechuudha haala isin argitan kanaan hordoftoota kiyya amma pootoon kuni haaluma reefu tanan sagalee ergeessanii dhaqee jechuudha garuu pootoo erguu kiyya asirratti natti himaa jira pootoo jedha malee yoo irra cuqaase pootoo akkam akka namni kun namaaf erge maal akka namni kun nama kanaaf erge tokkollee beekuu hin danda'atumtuu beekuu hin dandeessu jechuudha irra deebite ilaaluu hin dandeessu nama ergiteef san qofatu ilaaluu danda'a malee ati ilaaluu hin dandeessu jechuudha yoo dileetiin godha jette qofa dileet godhuu dandeessa malee waan tokko wanti ati irra deebite ilaaltu hin jiru namnis kan deebee ilaalu hin jiru jechuudha mee amma bilbila hiriyyaa kiyyaa uf cinaa kaayetiin jechuudha karaa harka mirgaa kaayee jechuudha itti erga yeroo nama san bira dhaqee akkamiin akka dhattullee isin argisiisaa jechuudha fakkeenyaaf amma asirra dhufnee jechuudha gaalaarii keenya keessa seennee pootoo ittiin ergaa jechuudha pootoo mareefuu kanan deebee itti ergaa jechuudha sana booda asirra lakkoofsa tokko ni cuqaasna sana booda seendi itti goonaa jechuudha ammallee suuraa biraa deebi'ee itti haa ergu jechuudha hin ilaalla jechuudha ammallee suuraa biraa deebi'ee itti haa ergu jechuudha isima kana profaayil makiyya kana itti haa ergu jechuudha waliin ilaalla jechuudha haala salphaa ta'een jechuudha amma kuno haala isin argitan kanaan pootoo lamaan ergee lamaan sunuu haala kanaan asirratti seentee jirti jechuudha nama yeroon irratti cuqaase jechuudha haala kanaan naabbane jechuudha amma pootoon ergee mireefun tana pootoo sun haala kanaan naaf dhuftee jechuudha amma kun bilbila hiriyyaa kiyyaati bilbilli isin karaa harka bitaatti ergitan kun bilbila hiriyyaa kiyyaati kan karaa harka mirgaatti ergitan kun immoo bilbila kiyya kanaan amma irraa isiniif ergisanii jechuudha kanaafuu nama suuraa kana namaatu naa erge jechuudha irratti cuqaasa yeroo isin irratti cuqaasan jechuudha haala kanaan nama iskiriinii isinitti ni gurraacha ani garuu suuraan natti mul'ata jechuudha isin suuraan ol bahee isinitti mul'ata wanni namni sun isiniif erge sagalee yoo ta'e ol baaftanii dhaggeeffatuu dandeessan amma yeroo irratti cuqaasee iskiriinii ni gurraacha maaliif bilbila kanaan viidiyoo isinii waraabaa jira waan ta'eef viidiyoo lama bakka takkaa waraabamu waan ta'eef jechuudha kanaaf jechuudha wanti waan hincitii ta'eef keessafuu jechuudha ni dhossaa jechuudha kanaafuu siistama waasaappiiti waasaappiin gaa sekuriitii cimaadha akkuma beekamu kanaaf dhossa jechuudha kaan irrallee yeroo nan cuqaasee hunoo haaluma kanaan iskiriinii natti gurraachomsaa jechuudha keessan immoo ol bahee isinitti mul'ata jechuudha bilbila karaa harka bitaa jiru kun bilbila hiriyyaa kiyyaati kan harka mirgaa jiru immoo kanan irraa isiniif ergaa jiru kana jechuudha haala kanaan jechuudha dileetillee godhuu hin dandeessan galaarii keessattillee gadi buufatuu hin dandeessan waan namni isiniif erga jechuudha keessanillee akkuma kanaan nama bira dhaqaa jechuudha kanuma hundarraa kan nama gammachiisu maali beektu yeroo isin nama kanaaf ergitan namni kun waan isin ergitaniif kana yeroo takka qofa irra gadi tuqee dhaggeeffatuu danda'a jechuudha sana booda hunoo haala isin amma iskiriina irratti argitan kanaan jechuudha openid jedhanii jechuudha waan tokko amma yoo irrallee cuqaase humaa hin jiru jechuudha potoo takka keessaa baanaan deebee ilaaluu hin danda'u jechuudha akkasumallee sagaleellee lammaffaa deebee dhaggeeffatuu hin danda'u yeroo tokko qofa dhaggeeffatuu danda'a jechuudha sana booda yeroo inni keessatti deebee openid jedhanii jechuudha hin jiru jechuudha wanni tokko keessa jechuudha waan akkana nama gammachiisu hin agarre jechuudha takka namni ati ergiteef sunillee dileet hin godhin haala kanaan ufuma isaatiin openid ta'a jechuudha footoo tiyya namaatu gadi buusee maal godha footoo tiyya namaatu kaameeraa kafata maal jedhee namoonni hedduun yeroo hedduu kan dubbatu jechuudha ni jiru jechuudha amma waan tokko waasaappiin ufuma isaatiin seekureetii ajaa'ibaa nuuf godhee jechuudha mistira kanaan fayyadamaan isin hin jedha footoo yoo namaa ergitan namni sun yeroo takkitti irra gadi tuqee ilaallan daawuloodillee godhuu hin danda'u jechuudha galaarii keessattillee ufuma isaatiin jalaa dhabama godhaa jechuudha waasaappiin haala kanaan namaaf ergitu jechuudha viidiyoo hanga dhumaa ilaaltanii eega xumurtanii kana hundaa'u sirreeffatanii waasaappiin keessa seetingii kana yoo isiniif gadhiisuu dide maal gootanii pilaastorii keessan keessa seentanii bakka sarchii kanarratti waasappii jettanii itti barreessitu jechuudha haala kanaan isinii dhufa waasaappiin keessan irratti cuqaasna sana booda haala kanaan isinii dhufa amma waasaappiin kiyya kun jechuudha akkuma argitan update hin taane jechuudha argitanii amma jechuudha ani isin argisiisuuf inni uf duuba deebisee isin argisiisaa jira jechuudha kiyya haaromee jira waan ta'eef jechuudha hordoftoota kiyya kanaaf haala kanaan yeroo inni isiniif dhufe update bakka jedhu kana ni cuqaastu jechuudha yeroo isin cuqaastan kallattii maan jechuudha haala kanaan jechuudha lakkaa'ee hanga inni dhibba guutuu ni eeggattu jechuudha sana booda jechuudha open yeroo inni isinin jedhe asin open gootanii kallattii masitiin sun isiniif banamaa jechuudha aappiilee waan haaraa isiniif fiduu dide hundumaa haala kanaan jechuudha pilaastorii keessan keessa seentanii maquma isaatti barreessitanii update gochuu ni dandeessanii jechuudha eegaan hordoftoota kiyya kabajamoo baroomsa irra isiniif qabadee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalle kan akka isin gammachiisuuf akka warraa barattanillee abdiin qaba maarree isinillee
illee video kana ilaaltanii eega xumurtanii channel kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan akkasumallee video nu guyyaa guyyaan gadhiifnu nama hunda dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina video kunillee yoo isinitti tole like gochuu hin dagatina akka namoota hunda bira ga'ee namuu irraa fayyadamuuf hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha bakka isiniif hin galin illee komantii jalatti naaf barreessaa namoonni hanga ammatti barumsi keenya isin jala darbe mata duree video jedhu kan irra cuqaasun videoleen barnoota as keessa baay'eetu jira jechuudha as keessa waan bilbila keessanii wal qabatu ilaaltanii sirreeffatuu hin dagatina akkasumallee barumsi keenya kallattii adda addaatiin akka isiniif darbaa jiru ni beektan warreen gara peejii Oxygen Media Networkitiin Facebook irratti na hordofaa jirtanillee barumsa persentaa 15 qofaatu isin qaqqabaa jira kanaafuu bal'ina barumsa keenya YouTube irratti koottaa baradhaan isiniin jedha YouTube keenya peejii keenya jala gadi seenuun watch now bakka jedhu kana cuqaastanii jechuudha kallattii maan YouTube keenya irra dhuftanii baratuu hin dagatinaan isiniin jedha warreen follow gootanii gara peejiitiin na hordofaa jirtanillee baay'ee takkanaaf galatoomaan isiniin jedha namoonni hanga ammatti follow hin godhin yoo jiraatan peejii keenya illee follow godhuun asirratti illee barumsa adda addaa isiniif gadhiisaa isin na hordofuu hin dagatina barumsa irraa qopheeffadhe illee nasumarratti xumurama video itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa